beekum sa wal gitu fuudhee maalamme Nani namni natti fayyadamu jiru manni hona maalaan achi deemee beekumsa kana nama tokko beekumsa sammuusaa bakka goosisee barsiisisu maal gochuun ani kanaas wajjin rakkadha mana hona. Ani na fayyada dheeniin dhufe hundi ishii naqattee asitti nagaadhattee deemti warra nagaa qabaniif dhaqee qabeenyaan kennu warra walii galtee qabaniif maal hojjedhaaf. Maalin duduk di mana kabinnya nala? Bekum satu, harga dia lalat dia. Di mana kau biasa undur deh? Malu dah mana bu? Mana dah dia? Ani bang? Sarpan? Nampak? Dijual mana? Abang? Aja mana kau ni? Kabin ni bekum ni. Ini guna. Wayo, mana dah sarpan? Mana sari dia jat? Isot apa mas? Mana? Maal taatan taragaagaa maal ta'ani utuu qabeenya akkasii utuu jireenya akkasii qabdanii moo utuu nagaa akkasii qabdanii moo taragaagaa baqa maalli rakkoon qabu sinii gari maali rakkinni maalitti jira sinii gashina qoraa baruu sinii filee borbaree manatti nu eegaa rakkoon qabu ishi maal abbaa hundeessaa maali nagaa qabu qabeenya qabu beekumsa akkasii otoo qabanii qabeenya akkasii otoo qabanii isaanii biyya kanaaf isaan fakkeenyadha maal ta'an akkas ta'an waa malee moo miti dura maal qabu beekta nagaa qabu mana isaanii yesuustu jira ture ergasii nama dhiba qabeenyicha dhufe qaba qabeenyichi dhufnaan gadi baasanii nagaa sun yesuusii an nama dhibu kana miti mee akkas goona foottaa abbaa qajeelaa sun bira dhannaa isa bira yoo dhanne malee waan jara kana baay'ee cimaadhaa isa bira deemneetiin jara kanaa raarsina baay'ee rakkateera beenu iddoo isaanii dhannaa warra mana akkam jirti nagaa keessanii maal gootu mana kooti jirtu abbaa qajeelaa nagaa keessanii jirtu maalo nooraa ka rakkanneetuma iddoo keessan nuune utaaletuma qullaa kee maalo nooraa dhiifama nu godhaa kan nama bareeda namni dhufa deeyyaan yoona illee namni deemu rakkinuma wayitu yoona nu maalo bisirii maal taatan abbaa bucube maali kunoo beektu miti warra ollaa sun warra abbaa qabeenyaa suni warra abbaa qabeenyaa ollaa keenyaa suni kunoo warra qabeenya qaban beekumsa qabanii warra bakka maaltu ta'ee maatii isaanii wajjin wal lolanii kunoo gaa'elli isaanii diigamee maal ta'a bisirii maal beekna kana kunoo ni fugaatti nutti ta'e baay'ee nutti ulfaate kadduma keessa namni egaa nama raarsuudhaan beekamtu isin namni isin dhagaamee anneetuma gashinaa fi malee akkatti dubbii kun yoo babal'ate rakkoodha. Jarana dubbii kun ulfaatu silaa jaarsummaan lakkaa'onne akkama godha. Maaloo kana kanneen wasin bira dhufne kan dubbii isin keessa hin jirre milkaa'onneetuma isinitti ganama qorratti isin qabne iyyuudha. Jarana ka egaa barbaadamuun ulfina waan ta'eef mee hin deemna qaba. Mee namni dhabnee gashinaa fi. Ganumaan dhufee qeeyyuu sisirreessaumaa qaatoo ishi beena. Amma qe'ee isaanii deemna qaba. Qe'ee warra isaanii deemna warra kan ishii. Tole. Achi deemnee gashina. Ishi. Koota. Warri mana akkam jirtu nagaa keessanii maal haadha dirrigoo maal goota umurii keettini maal naguma miti fayyaa keessanii maal irratti biraakoo qabatumti taa'e maal atu ganama bariidhaan tokkottuma gadi baafattee teesse akkasuma maal godhudha yeroo tokko akkasuma maal ofisirii maal goota umurii kanaan asii rakkana waanuma dhufees taa'e jireenya akkasii yeroo qabdanii qabeenya akkasii yeroo qabdanii irraa akkas taatu maali kun sirriidhaas ilma koo jaarti dildima qulquufees isin irraa barbaachisu kun isin fakkeenya biyyaaf taatu osoo nagaa qabdanii osoo qabeenya qabdanii osoo beekumsa qabdanii maali isin akkas gochuun qabdanii waan hundi mana keenya jira garuu jaarsiin qophi mee ani horiitti karra cufee dhufe amma waan asiin jedhe bichaa dhage amma tokkicha kana deemnee maatii keetti si araarsina ani jima saarguun barbaadu sin jedhe maali jedhanii amma kana diresii maaltu sinirra ga'e maali wanti ulfaatanii ijuma isaasii argisiisuu dhabu kun waan na jedhe sittimuu ani dubbii isa duuba gadi fuudhee achumatti haasa'uuna wayyaaree obbo Araarsa Olga jettanii kaatu haa ta'u kootu yeeshi warri mana maali ijoollee manni akka funyaan qorraa maali koota
Mario udah mau duduk banyak tuh warna kayak tidak gitu. Asik kan? Asbai gimana kau kamu? Mama mati. Jangan nak nauf kerja kah? Di mana nauf kerja? Ish. Jangan nak dubbi gani furu fikir aku tuh nama di badan. Me gana kini tanya derabai sana dubanda. Me ya badriboti durnama guddaa turte safara kanatti nama beekama qabeenyan ogummaadhaan warra qeesaatii waaqni jajamu turte har'a maal taanan salphattee ganama bariidha fideessa keessa kaattee nama naaraarsa ittaati maali dur nama guddaan turre ati maal taatetti kana duuchuu sirra ga'uu dandeenya dur maali kaama mee rakkoo kana mee nutti maatoonis ganaa deebinee looyyaafna waan ta'eef dubbii kana nutti maatoo ta'u sinitti dhima isaanumaan balleessine anumaan balleessee sassattuu kaan harkaa bu'ee kaan afaanii bu'aadhani dhugaadha shanan fudhatan takkittii dhabe isaanumaan balleessine anumaan balleessee anumaatuun balleesse nakki amma mee kennaa isaanittis mee haadha durboo seellee waanuma sinitti dhaga'ame waanuma irratti wal dhabdanne dubbadhaame. Nuti kan irratti wal dhabne qabeenya qabna beekumsa qabna waan hunduu mana keenya jira garuu guyyaadhuma keessa ganama tokko ka'ee anis hin barbaadu narraa bahe niitii shafuudhuun barbaada. Waan naan jedheef anamma obbo Araarsoo kabajuufan dhufe malee namicha kan ija mana arguun barbaadu. Dhugaadha natti himte ture. Kan nuti irratti wal dhabne kanuma sinin jechi barbaada. Amma kaayirana kan hundumaa dhiisi tooyi. Mee abbaa bucimee waan yaada kana mee maal jedha? Egaa mee ijoollee isinii nama guddaadha. Otoo abbaan Araarsoo fa'aa kun jiran ta'e nuti baay'ee nutti ulfaata waa'een keessan kun maaliif isinii nuyiifuu fakkeenya turtanii biyya kanaaf fakkeenya turtanii otoo qabeenya akkasii qabdanii osoo jireenya akkasii qabdanii har'a immoo deebitanii yeroo mana keessan diigdan baay'ee kun nama gaddisiisa. Abbaa Araarsoo sifaatu isaanumtuu jaarsa biyyaa ta'anii biyya kana keessatti namoota baay'ee namoota rakkina gurguddaa qaban walitti araarsaniiru nuufaa jiraatan ammayyuu isaantu akka walitti isin deebisu godhe mee isinii qalbii keessan jijjiiradhaati mee waan tokko isin gaafadha yeroo jalqaba walitti dhuftan mee maal qabdu isinii waan tokko dagattaniitu waa malee moo jireenyi keessan kun hin diigamne mee dubbadhaame. Yaada kana xiqqoo afaanitti na qabdan jedhinaa malee ani durii kaasee ollaa keessanan ture beektu mitiire yeroo durii isin yeroo walitti dhuftan isheen shaamaa takka qabdi ture ati sun akka duwwaa qabda hoggaa sana Yesuus waaqeffattu mana keessan keessatti kan waaqeffamu gooftaatu dhugaa mandar saalatiin illee mana keessan malee gara biraan jiru har'a qabeenya argannaan beekumsa argannaan deebitanii mana kana keessaa iddoo aarsaa sana diigdanii iddoo akkana ni beekutti mee dhuguma waan kuni akkuma nuti jenne kana moo somnee waan sinirra keenyadha mee yaada kana nuuf ibsa. Isinuu jettanii ani surree takkaa fi waaqa bichaan qaba mana kanatti dursa ishee wajjini. Waan biraan qabnu eegasuma bakka hundumtuu hin dhufanii waluma galchinee waluma guurree garatti hin gorruun dhabu kan. Kanuma jarana dubbiin dhumee wata dubbiin baay'atee fi arreetti fi'an jedhani kaa jarana amma nagaa keessan durii akkasii deebi'uu yoo barbaaddan qabeenyi keessanis akka deebi'uu yoo barbaaddan kottaa ammasii walitti araarama. Alatti dhiboo dubbiin taratanii teesse kai waliin dhiisa ijoollee keessan ilaala qabeenya keessan ilaalaati walitti araarama. Gosh. Maal jedhan harmoollee walitti rukutanii maal amma mee ani waan tokko sinitti hima. Yaa abbaa bucimee dubbii kun karaa kee cabee baadaraan naakee ati dubbii kana gannuu qabdi. Tole rakkoon hin jiru rakkoon hin jiru. Maani maaltu taa'aa? Maal jaa? Maani jiru? Maani. Isti primee kana miti. Maani. Ajaa'iba. Eessaa gadi beeku wanti hammamee? Ajaa'iba kuni ajaa'iba. Istimee kana gargaarsa isaa beeku?
Yesus keessa hin jirre duwwaa. Mafuudha shannagaan isin ga'e. Bara gammachuuf qofaa ittiin argatta waa maraa. Cufaan isin irraa banamee argadhaa ba'a karaa. Hundumtu gammadee guyyaa kana argu. Barana danoomee laftonaa kee amargu. Hundumaa dandeessanii dadhabbii tokko malee. Gooftaan nu gargaaree namni yoo waada haale. Kiyyoo dinni kaa'ee lafarra diriirsee. Yesuustu nu baatee bira nu dabarse. Bara ba'anii galuu yaaddoo nama rakkisee. Haadhoon haadhoo ajjeesuuf lafarra wal harkisee. Bara summii baatee hunduu walitti fiiguu. Gara laafummaa dhabnaan filate wal diiguu. Yaadni namaa miidhamee dhabuyyuu waan gaarii. Mul'ata fagaachuu dadhabu ati nu baraare. Kaayyoo ba'anii dagannee karaatti kufuu. Waaqayyo haa buqqisuu dura keessanii gufuu. Boo'ichi keenya darbee nuuf ta'e kan gammachuu. Daangaan dura keenyaa ka'ee bara fiiganii fagaachuu. Yaalii hedduu keessaa dadhabamnee dhufne jirannaa. Haalli waan fedhe yoo haa ta'u eebbi kan kee barana. Gaafa diinni dhufee gadda sitti labsu. Gammachuutu jijjiire inni abaarsa cabsu. Kanaaf boontii jiraatteen jireenya irraa hafaa. Gooftaan dhufuu ga'eera of qopheessaa dafaa. Gaafa bari'uuf jedhu dukkanni limixaa'ee. Baranas hin dararoo sirraa urgufaa taa'ee. Homaayyuu yoo dhabnee fakkaan nuyyuu wallaalaa. Baay'een mana keenya nyaatee deebi'ee nu dallaala. Gaarii dachee ta'ee olki wal siifaa qixxaatu. Haadhaaf abbaa caalaa inni eenyu fakkaatu. Baroota gadhee keessatti harka keenya nu qabee. Iddootti nu haa deebisu wanta karaarraa dabee. Deemsi kaayyoo qabdee gufuu tokkorra hin darbu. Achumas waraana akka biilaa garbuu. Ani garuu sittan himaa dubbicha sirriitti eegi. Sagalichi jireenya abiddas qaba beeki. Baay'ee as ga'uu dadhabe karaa tafee beeki. Gooftaatu nu oolchee nyaata. Si argachuun koo yaa gooftaa waan hunduu